hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaanetti guddifnaa jedhe jeneraal waaqoo dhagayna yaa oromoo humni guddaan diinatti ofirraa fonqo si kadhanne yaa rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaa'anni nu geessi hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaa'anni nu geessi hawwiin keenya guddaa maqaa keetiin jalqabna yaa ilaaha alaalamiin jennee kaana bismillaahi irrahmaani irrahiim akka aduunu ibsi yaa mootii dachiisame halkan goobana ji'a guyyaa noore akkamii si qabaannaan bareenne yaa rabbul arshil aziim si qabaachuun qabeenya caalaa minan ni'amii kasi dhabee uf dhabe yaa rabbi meeqaatami maqaa keessi kadhannaa asmaa'ul azamiin laa ilaaha illa allaahul aliimul haliim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك الرحيم نباس فتنة الرآكرة اللي جهيم آمين ربي آمين يا موتي درابودا بك يا أني نقيس هوين كين يقودا سيكرن يا ربي يا موتي درابودا بك يا أني نقيس هوين كين يقودا gargaarsa kee yaa rabbii baay'uu jirra gaara san tabbaaf gadooree silaa karaan dalgarra baasa iyyee irra gadoode kurmii garraan dhiigasaa horii nu seenaa beeka arra baddide malee haasaa diimaan kiyya soddomii lamaan hiriirsee waraanasa naan jedhe dubbadhu seenaa dhaloota qubee kaasaa daamaa kiyya yaabbadhee maarsiirra dhangalaasaa daamuu kiyya muhammadiin ergamaa rabbii faarsaa daa'ima nyaatanii hin quufne harma hodhanii hin guune shittoota mi fakkeessu fakkiin qabu urgaansaa nagaaf rahmata rabbii isaan irratti naa buusaa sallallahu alayhi wasallama salaamtaa keessanis bareechise kana boodaan ittaansa bareechise akka dansaa mee dursanaa gammadaa bakka yaa'anni nu geesse hawwiin keenya guddaa gaafa zulmiin fatee baroodu dachee irraa akka namaa fi miti akka rabbiif jirra bagaarra geessanii obboleeyyanaa kiraa salaamtaan koosinaa gayu hundinuu qilleensarraan galaana daakee je'ee qaxxaamuree gaararraan keessumummaan dhufaan jira naqee baltooree har'aa warri eeshiyaa jirtan na fudhadhaa bahararraa karaa miilaani malee gaheera basaasurraa warri awurooppaa jirtan na fudhaa liibiyaarraa galaana diimaa cehee dhaabbataa ragamarraan biyya meeqa qaxxaamurree afrikaa kibbaas irraa bakki nun jirre eessa ardiilee torban irraa qaamaan gargar baanullee yaadaan walumaan jirra waca simbiraa dhagaye awustiraaliyaarraa barii barraa qaqa'ee gaarreen oromiyaarraan warri ameerikaa jirtan garba atlaantik irraan simbira oromiyaa yaabbanne kunoo chigaafoo jirra akkam jirtume isin nulleen nagaya jirra dhukkuba zamanaallee isin haa baraarurra baga geetten jenne kaa guutuu waggaallee birra salaamtaa tana qeebalaa gaarreen oromiyaarra assalaamu alaykum obboleeyyan koo hunda bakka yaa'anni nu geesse hawwiin keenya guddaa gaafa aduun addunyaa gaarreen dachee naannahu gaafa duumessa saaqee garba dacheetti bahu arge galaan addunyaa dhiiga balaqqeessahu har'a kallattiin dhufe seena addunyaa haasa'uuf lola addunyaa tokkoffaaf lammaffaa irraa ka'uun namni kaleessan beeyne har'a beekuu hin danda'u waan COVID-19 fide keessa isinii bahuuf addunyaa har'aa tana keessoo isii haasa'uun qurannoo guddaa nama gaafata sirritti adda'uu dambalii addoo jiru galaana dhangala'u ariiti isii ilaallaan akka xiyya furga'u takkaa bakakkaa roobaa duumessarraa hanga'u kalaaltee hubachuunuu baay'ee cinqiisit ta'u beekaa beekumsi liqaan qoratee biran ga'u qilee iccitii jiru kakeessi dukkanaahu akkana jirti jenne isimaa lafa kaahuun baay'ee namatti ulfaata sammuu yaaduu hin danda'u kallattiinis ta'uu dhabuu yaada itti kalaahu mee akkana taahikoo kunis garuu nan gahu bakakkaa waliin bu'ee gubatee daaraa ta'u kaalamni dhumatu qaanqee sarraa faca'uun fuula addunyaa gurraachesse aarri achirraa bahu ibidda atomoseeri qabatee aalamarraa bobahu yaa rabbi nurraa dhaamsi hujii nama allee ta'u simatu itti ergee jaruma jaraan dhahuuf allahumma adrib الظالمين بالظالمين du'aayina si ol yaa'u miskiinni jarra zabdu barrii kee hankaa ka'uun argaa turte yaa rabbi sooriyatti waan ta'u lafee ummata muslima waggaa meeqa boba'u kan galaanatti dhumee baqaaf osoo dhama'u
osoon jaalatin dirqiin biyya isaarraa bahuun kadhattuu ta'ee jiraata biyya ormaarra faca'uun kanas hojjatte aduwwiin gaafa sitti milkaa'uun tarkaanfii fuute ammas eegaa waan ta'uu taa'u namni silaan dhaabbatu haga bakka deemuuf gahu chaayina qaltee sooratte muslima nagaayyaa'u gabbuuftee mormarraa fuute osoo dhiigni lola'u hoolaaf re'ee godhattee muslimni tifsii ta'uun argaa turre waan baay'ee miidiyaarraan gayyaa'u foon namaa ciccirame istoora keessa taa'u dhageetitti dhugaan fakkaatu yoo arrabni haasa'u arrabnu gocha kana guutuu ibsuu hin danda'u bineensa fakkii namaa duuda dacheerra yaa'u bahaa seensa moohattee makluuqa irratti ol ta'uun rabbuma irrattuu tarkaanfii fudhachuu booda irra ol ka'uun yaa rabbi dubbiin kun silaa arraba koorraan bahu akkatti ibsadhuun dhabii waan muraada naa gahu gocha jaahiliyyaadhaan addunyaa irratti ta'u wama hojjattuu dhabdee jallina honga gahuun haqa kan kee zulluumuun addunyaa irra wal gahuun masjida nurraa guban kunoo asillee gahuun iyyanneellee waan garre nama iyyanuu bahu bara dheeraa jiraanne gabra nama agattahuun nuufidi amma guyyaa islaamummaan ol ta'u gaafa hoggansi cimaa muslima keessaa bahu gaafa muslimni lallabee sagalee walla gahu beeyta bilbila beddaa keessa keennaa bobahu dhiiga waan dhiigu dhabe kutaa onnee madaahu sammuu gaddaan guutamee karra cufatee taa'u arraba nyaannuun malee hin qabnu kaasahu dubbannaan ajjeefamuu yookaan manidhaa taa'u imimmaan qofa taanee xannachi bishaan yaa'u saanuu nama imaanaa jabaa qabattu lakkaahu argaa kolfaa jiraannaa waan diinkee irratti ta'u kanaafuu fidde har'a dhibee addunyaa wal ga'u nu baraar yaa Allahu yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa Rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa Rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa sagaleedhaan lallabuun kenna Rabbii badhaasaa qilee galaanaa namni bu'uun dandeenye na laafinaan gowwaansaa achi keessaa akka simbiraatti bishaan ummata facaasa yaaddoon har'a keessa ru'a duubonaan mataansaa soofti weerii sammuu nu gubee Rabbi maali dawaansaa sharriin addunyaan tatte nu dhibe maalummaansaa kana jennee moggaasuuf nama dhiba maqaansaa qurannee bira gayuuf ni fagaata karaansaa bu'aa bayiidha qabaa gaaraaf qilee keessa baasaa akka inni jirutti ibsuu yoo isaan bareeda haasaan ija takkaan amantiin ija takkaan siyaasaan haasaa jecha nama hundaaf qabuuf keessaa qabu caasaa kan namni hunduu laalee keessatti argu yaadasa islaamummaan jaalatti jecha namaa bayyansaa kanaaf nama islaamarraa akkas bareeda haasaan sagaleef jecha gaariin seenaa gurra hawaasaa galaana yaaddoo keessaa daakee ummata baasaa karaa rabbii irratti khalqii rabbii bobbaasaa addunyaa guutuu irratti haqa rabbii ol baasaa hoggansa addunyaa ta'ee biyya haqaan geggeessaa hayyoonni akkasii jiran zamana hundaa keessaa nasritti yaannee jirra kadhaa rabbii jabeessaa irratti hojjadhaa kaayoo yaada keessan fageessaa sammuu teessan ol baasaa kiyyoo aduwwii keessaa bakka har'a yaadaan nayxee borammoo miilaan geessa galma kee qofa deegi kiyyoo aduwwii keessaa hin danda'amuun jedhin rabbituu simil keessaa guddinna rabbii kaahi gola qalbii kee keessaa gaafas addunyaan sii gadi tafte atammoo gubbaa teessaa hoggansi silaa gubbaa irra taa'ee murteessaa yaa rabbii nu filadhu amriin harka kee keessaa maatiin hoggansi bade mana ofirra bobeessaa kanaaf waa'ee hoggansaa kana siin bahee keessa gaafa bishaan ibidda qabsiise ibidda maaltu dhaamsaa yaa rabbi ummata addunyaa kana ahmee fidi furmaatasa ofsuu dadhabne azaanurraa dhaamsi ibidda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa gaafa namni dacha'ee rakkachuu qofa yaadu yaada itti yaachisee furmaata isaan barbaadu dhaloota dhalootatti rakkinna walii qoodu daa'imni irra dhalate borammoo taa'ee gaddu abbaarra rakkoo dhaalti ilmoollee irraa hanqabdu gaafa addunyaan hoggansaa adliin geggeessuu dhabdu anatu ta'a jedhee dhaloota itti yaadu dhabnee jennaan gootota haqqii rabbiitti naadu gaafa abbaarraa dhabe rabbiin callisuun taatu amaana rabbii baachuu dinnaan dacheen rabbiin hin baatu gadi baname kunoo waraana rabbii taatu mana dachaasee marsee kunoo addunyaa guutu bakka jirtu dhaabbattee addunyaan miilan fuutu maaqabii irra kaahee ol galtee gadi hin baatu ajabiyaa hujii rabbii wamaasattiin ulfaatu addunyaa aalamni mul'uun duraan irraa sodaatu mee ameerikaa laalaa har'a waan isin taatu jannata addunyaa irraa kakalqiin itti yaatu har'a azaaba taatee namni irraa baqatuun kaleessa dureeyyiidha qabeenya ofiin dhaadatu
har'a hiyyoomatanii gargaarsa lagaafatu eegowwaa nama jireenyi abaditti fakkaatu eegowwaa nama qabeenyi abaditti fakkaatu ka waan rabbi isaa kenne rabbi boonaa jiraatu kennaa rabbiitu hunduu beekumsaaf horuus taatu ka inni sitti kenneef ittumaan si qormaatuuf dhabamarraa si argamsiise kunoo uumaa kee taatu akkamitti ilmi namaa ni'maa rabbii yaadatu waan rabbiin isaa kenne jabeenna ofii godhatuun addunyaa fuulduratti gaafa ittiin dhaadatu rabbiin isa xiqqeesse agarri gaaf salphatu fuuldura addunyaatitti ulfinnarraa mulqatuun dhiqqeenna keessa kufee aalamachi warwaatu nu garsiifte yaa rabbi jabeenna kee waan fakkaatu sunnaa keeti gabbuusuun isa gubbaa jiraatu amma surqabi yaa rabbi mee isa jala jiraatu nu garsiisi mee guyyaa kalimaan kee ol taatu kunuu mallattoo nasriiti nama qalbiin hubatuuf ibiddaan ibidda dhaamsa isatti waan jabaatu deebisee wal nyaachise bineensa dur nu nyaatu aqlii irraa fudhate qalbii gattee maraatuun gaafa namni ibiddaan gubu mana keessa jiraatu gaafa addunyaan guutuun boolla ibiddaa taatu jireenyi siraata tahe addunyaan irra yaatu agarre jallattoota achi gubbaa harcaatu nu baasi yaa rabbi guyyaa qiyaamaa nama baaftu nu da'iifa miskiina humni keenya illee laaftu keessatti nu laali yaa rabbi mee osoo nu qormaattu nu dhaanadhu yaa rabbi harka haadha abbaan ilma dhaantuun balleessineerra sitti akka irraa olaantu deebif nu deebisitta tanuma noo fixattu rahmata keessan laalte har'a irra nuun tartu maaf da'iifa miskiina nu keessatti nagartu ilmaan haadhaaf abbaa irraa fudhatte yataamaa fayyaadattu meeqa ruhi irra rakkattuun karaa irra jiraattu du'aaf jiru jiddutti hiyyummaadhaan hiraartu gama kanniin ilaalte har'a meenuun baraartu asumaan dhaamsi kiyya yaa harka kottoonfattu diriiri hiyyeessatti rakkataa yoo agartu ollaan kee akka beelan bullee osoo ati quuftee nyaattu bakka lamatti hidhii biddeen takka qabaattu halkan guyyaatu hadhoollaa waliin jiraattu akkas malee dallansuun khaaliqaan irraan dhaamtu jabadhaa yaa jarana qalbiin tanaanuun baaftu hayawaanallee taanaa yaadadhaati ruujitu akkas malee dukkanti buuti nurraan bareetu yaa rabbi eenyu wabii tahaaf namati sahiitu tawbaa sitti deebi'u malee qarriti biraan jirtu tawbaan shartii si guutu nu badhaasi meen qabda bakka yaanni nu geessi hawween keenya guddaa si kadhanni yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanni nu geessi hawween keenya guddaa gara addunyaa kanaatti eenyu hawween dhalanne filannoo keenyaan ala asirratti argamne erga dhufne ibiddaa fadhaa isii dhandhamne keessaa bayuuf imala hawwii yaadaa jalqabne deebi'uuf gara jannataa kalee keessaa darbamne biyya hawwaadhaaf adam kalee irraa uumamne tun biyya keenyaa miti akkaan gamana dhufne mana sirreessaa ta'uu beektuu ga'itti hidhamne kanaaf hawwiin argame sababni waan rakkanneef sammuun gaddaan guutame kanaafuu ijjirrafne alhamdulillahi garuu waadaa khaaliqaan ganne qabna amantii kalee duraan irra dhalanne kaayoo keenya kakalee ganama khallaqamneef beekuu qabnu ofirratti tasaa akkan daganne imala irra jirra doonii jiruu yaabbanne bakkatti nu buuftuun beeynu guyyaan nutti himamne kanaaf akka qophoofnuuf murannee murteeffanne qabna kaa imaammata rabbirraa badhaafamne akka beeynuuf jallinaa faqa addaan baafanne waa malee ambiyoonni gama keenyan ergamne rabbiin nu gorsu malee beekaa takkaa nun qabne kanaaf akka rabbiin jedhetti yoo isaa ajajamne jannatatti deebi'uu rabbirraa baallamamne jaalallee lamaan gidduutti ni guutama waadaan bakka yaanni nu geessi hawween keenya guddaa yaa kurtoo irra janne gayuudhaa deemnu galma ati eenyu faqataata namni hunduu si falma osoo sirra wal fidhu diigamaa jirta amma nyaatanii hawwii isin bayaan mi'ooftu akka daa'ima wayyaa jiru duniyaa namni jibbu eenyuma ka waggaa 900 illeen guuttachuu fedha kuma iccitii keettuun galleef waa'een kan kee maalummaa duyda kan kee yaabbatee jaljedheetuma deema waa'een kee osoo hin galleef waa'ee kee qormaatama kanaaf qormaata kan kee kakufuu meeqaatama dhiibbeen taadhaan yoo laallee qufaatiin 90 akkuma argaa jirtan har'a kun o'aalama galaana badiidaa kee keessatti halaakama seera uumaa isaa cabsee kakaleessa ganama wayita kana waraanni rabbiin irraa labsama dhukaasa rabbii sil'aan sagalee waa dhagayama simarraa sii qopheessa waa fagoo soguu deema wallaalaan sil'aa sibiila harkisaa qareen qalama himmalan jedhe rabbiin mala sharrii yoomumaa jarad deebisa malee malli caalaan kiyyuma dubbii kana gadi fageenyaan tuquusan feene amma gara fuulduraatitti garuu dubbachuu deema
wanni galtee haa galtuu duutiree takkatti mahaa an dubbii tanan dhoysu wallaahi ima himaa hedduun nama an dubbatuu marfatee moggaa deema icciti addunyaa kanaa galaana eelaa hamaa amata dhibbaan dura itti yaada waan ammaa har'a itti qophaa'e waan boru waggaa 50 hubbatti fakkeessuunu addunyaa jalqabuma hin taphannaa fakkaatti dubbiin kun icciituma rabbiin waliin taphannaan injifachuu yoomumaa injifatamuu malee hinjiru carraan dhuma galiin barana galteen beeytu takkumaa zeeroodhaa gadiin baasee itti galchee ufumaa waancaa eenyutu kennaaf inni silaa rabbuma nama caalurraa kennaan namaa kennama ka isa caaluun jiru fidaa jiraannaan amma amantiin caalaanilleen amantii islaamummaa fudhadhaa dhugaa tana didunsaa wallaalummaa kenna jedhaa turtanii kaleessa ol'aantummaan lafarraa fixuu kaataan muslima hagadhuma tarsiimoo diriirsuudhaan addunyaarra hundumaa masjida guban kunoo biyya keenya sasumaa raajii halkan salphinnaa kam dhiisee kam gunguma dubbachuunu ogummaa gaafataa dubbii mudaa bakka yaa'anne nu geessi hawween keenya guddaa abadin taatu rakkoon ta ummata islaamaa abshiraa rabbiin biraa jiraa gandi salaama gara seenaa addunyaatti seenuudhaa deemina amma dursa isinitti meeqamna turre ba'allama haga walin arginis turreerra waggaan 2 hedduuna iyyaafattumaaf dhabamee jedhama kaan sagaleenaa erguun kaan ammoo barreeffamaan onneerraa sin jaalladha jaalala obbolummaa waan isin nagaafattaniif sinii fideera daymaa meeqoottaa gadaaduun nu garba seenaatti amma doonii addunyaa jedhamtu yaabbanneerra beekama galaana dhiigaa irratti imalli geggeeffama gadi baasuudhaa deemna seenaa barmeeqaatamaa yakka abbaa tokkootiin kabiraamaaf qeeqama seenaa dhugaa beekutu dhaloota irraa eegama akkamiin nam tokkochi si'a 2 ajjeefama lubbuunsaa sobbaafame seenaansaas tureeffama isa ajjeefametu ajjeesuudhaan beekama galmeen seenaa kaleessa akkana barreeffama kana beekuun dirqama lammiileen keenya hunda bakka yaanne nu geesse hawween keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawween keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawween keenya guddaa ظلمي دلي ظالم دلي فرمات أرجو مني ركنا دأكو ملي هرامتي كلي سكركون إيجالي أرجع ترتوان تينم أفغانستان لالي نمني إراقي لالي نمني فلسطين لالي نمني سوريا لالي نمني يمن لالي وانا الرام الدبة نمني يوم بيني كلي فيروسي جتشون أركالي أمتنا قاسن كلي فيروسي رامتي أنتي فيروسي ملي هركدي قامي قاتم كبين الراس كالي فعلا دبين نقلي اجتيني سابودا بكا ياني نقيس هوين كينيا قدا هركي ديكاموك أبو هركا رساسا سني هركا إلمان سوريا بيرابا سني هركا إلمان سوريا بيرابا سني أفهم أسكيني تقدموك أبو أفهم رساسا سني كديك إلمان نما قدن قلعا سني har'ama alaama chuufree kalee yoo facaasanii galaa jira kaa kunoo jazaan ka gaafasanii waan afgaanistaaniin godhanni yaadata seenaani gaafa addunyaa bulchaa turte sana raashiyaanii biyyi isiin bulchitu gaafas biyya 25 keessaa irra hiyyeettiin ammoo afgaanistaaniin falmachuudhaaf kaate kaa gabrummaan jabaannaani maaltu jabaata jettaniiti yoo jiraate imaanni waraana addunyaa tokkoffaaf lammaffaatti astaateen kun achiin sooveetii wajjiin waraana jalqabanii warri sooveet raashiyaan humna cimaa qabanii akka addunyaa yeroo sanitti waraanni gamtoomanii sooveet reedarme jechuun beekama waraanni isaanii kanaaf afgaanistaanii ilaalanii tuffatanii guyyaa 3 keessatti irraa baana jedhanii bara 1879 waraana jalqabanii afgaanistaanii wajjiin lola itti fufanii lola guyyaa muraasa keessa finna jedhan duraanii 1979 ka itti jalqabanii 1989 ka isaan xumuranii amata 10 guutuu erga wal waraananii waan bi'aafin seenaa gabroonfachuuf humna namaaf qabeenya hedduutti kasaaranii afgaanistaaniin lolaan too'achuu dadhabnaanii mootummaa addunyaa guutuu ta'uu wajjiin isaanii furdatanii firee silaa waa naman qurxatanii qal'atanii firee silaa waa naman hanqatanii warra afgaanistaan sooveetiin booda injifannaanii
jaarri soofee dubbii kana ol baasuu qaanfannaanii biyyi isaan gabromsan laaftuun Afgaanistaaniin soofeetiin injifatte jechuu dubbachuu saalfatanii dhugaan kaleenxiittiri afaanillee qabnaanii fuuldura addunyaatitti kan isaan wal waraananii battaluma sanitti harkaa baate biyyi 25 warri soofeet boodarraa akkasitti kufnaanii bilisummaa argatte gaafas Afgaanistaaniin boqannaa biraa jalqabde ammallee addunyaanii warri itti aanee dhufe mirga jecha afaaniin jarri erga kunuunsu sun irraa yaasee ilkaanii boodarra itti tare jarris Afgaanistaanii boombii sanyii namaa balleessu irratti gadhiisanii lubbuu miliyoona lakkaa'amu al tokkotti alaakanii aga har'aatti nama qaama hir'uuttu dhalata biyya sanii qilleensi jijjiiramee summiidhaan argananii oksijiinii faalamee sababa boombii sanii akkam biqilli godhe sanyiin dhala Afgaanistaanii laamshoo baay'atu har'aa ilmaan isaan dhalanii vaayirasii kana ture kaleessa yoo beeytanii zulmii hagana geettu gartanii dhageettanii Bagdaadiin biyya imaamu Ahmad Iraaqii maal godhanii biyyuma islaamaa irratti xiyyeeffannaan isaanii achitti sanyii namaa summiin barbadeessanii addunyaarraa mancaasan lubbuu miliyoonaanii hin dagatu kaayoomu ni yaadata seenaanii laamshoo ta'anii dhalatu ijoolleen biyya sanii akkuma ijoollee har'a biyya Afgaanistaanii tokko daa'ima duudaa mana yaalaa finnaanii gaazexanyaan biyya keenyaa tokko biyya isaanii dhaynaanii maalirraa akkana ta'e jedhe abbaa gaafannaanii itti mi'achi jedhe lammii Iraaqii inni ilmaan nurraa dhalatu laamshoo irra baay'inni summii nu gadhiisanii kanaaf ammoo sababni yoo qabeenya qabaate haga tokko yaala namni anammoo mana gurguradhee fide jedheetti himnaanii namtichi waan ta'u dhabee ija guute imimmaanii intarvii godhanii fi gadhiisan miidiyaanii uba qabdu sila isin akkana turte addunyaani makhluuqa zulmiidhaanii dachee yaabbate duyda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa zikaadhanne yaa rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa meexiqqoo achi dhahu haga Suuriyaa gahuu daamaa kiyya yaabbadhe Falastiin keessa bahu biyya dhiini mujaahidaa dachee maraa urgaahu biyya umrii guutuu namni dargaggummaadhaan taa'u maanguddoo mataa arri achitti hin gartu saa'u warra jannataa fakkaata khalqiin achirra yaa'u ummata dardara umriin isaanii walqixxaahu ani hin garre jaranaa ummata akkas qabsaa'u ilmaan isaanii guddatee ganna dullummaan gahu rasaasa Israa'eliin addunyaa irraa ka'u kaleessa itti galtee hadda abbaa biyyaa ta'uun argaa jirtarree har'a ibiddaachiin bahu ibiddi Israa'el lafi ijoollee Falastiin malee bobahu lagni Israa'el dhiigaa ijoollee Falastiin malee yaa'u zaalima taanaan akkasitti cinnaanoon gahu dhugaan gaaf tokko galagalgallisaa yoo gahu gaafa aduun bilisummaa gara dacheetti bahu gaarreen dachee hunda irraa gara dacheettan ga'u hangaasuu bilisummaa ka addunyaa naannahu barii barraaqa gaafasi kan mujaahida ta'u nagarsiis yaa Allahu yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa yaa ijoollee Falastiin shabaaba dargaggeessa rabbiin naafaa taasisu du'atii isin keessa kana caalaa isin bira turuuf yerootu na daangeessa amma gara Sooriyaatti ofirraa nageegessa irra turtarree qabsu itti beeytan kaleessa isiniif haarawaa miti addunyaa hunda keessa mee amma karaa kamtu Sooriyaatti nageessa waa'ee Sooriyaa kana akkam jedhee barreessa sagalee nuun gahu maal jedhee sagaleessa dubbachuudha ol ta'e arraba koo madeessa hujii harka salphinnaa kamimne baana keessa lafeen ilmaan Sooriyaa bakki dhabamteessa facaate akka callee addunyaa hunda keessa barbadaatti naqanii lafarraa barbadeessan jalaan waraana taankiin gubbaan bombeetti roobsan biyyuma isaanii irratti akkas isaan gabroomsan lafee ilmaan isaanii akka gaazaa bobeessan kan biyyarraa baqatee imimmaan dhangalaasa cinaa achitti gatee meeqa dhufe qaamasa kaan lukarraa jiranii kaawwan ammoo harkasa gaafni harkaa lukasan isaan galchan ni dhufa guyyaan jazaa rabbi kafala taree miskiinni qabeenya isaa kaleessa waadaa galii dubbisaa keeyyatasaa rabbiin waa namaa miti ni guuta beellamasaa meeshaa masaan addunyaan gubalsan qabee harkaa dhaamsa teeknooloojiin jaraa kun baduu nutti meera ergamaansaa dhufuusaallee nutti me'e hayyuun harraaf kaleessaa meeshaan tokkon dalagu aakiru zamaan keessaa
rabbiin addunyaa kana gara boodaa deebisa mee har'a fakkeenyarraa waan tokko isinii kaasa dhibeen har'a dhufe kun irra caalaa miidhaansa biyyoota gurguddatan irratti baay'ee ulfaate dhiibbaansa hayyoota fixaa jira dhukkubni kun mataansa doktoroota meeqaa tan fixe har'a addunyaa keessa beekaa tokko dhabuunuu kasaaraa meeqa geessa meegama ikoonomiitiin haasenne ilaallu keessa ikoonomii addunyaa dhibbentaadhaan gaccabsaa warra qabeenyaan guddatee samiirra guluftu fardoonsaa waggaa dhibbaan duratti guddatan akka dansa guyyaa dhibba songa hin gaafachiise gargaarsa nama rabbitti amaneef mu'jizaa mataansaa laalaa gara boodaatti addunyaa maalittaansa jabeenya ilma namaati haganuma quwwaansa qabeenya ilma namaati haganuma quwwaansa na jalaa uwwaatartuu yaa jarana quwwaamsa warri addunyaa tana guddoo seetan kaleessa isinin sodaachisin zeeroo iccitiin isaa wamaan jiran ilaala baatirii itti ibsa imaana keessan cimsaa ol ka'aa lafaa duydaan bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa gaafa rasuulli rabbii addunyaa bulchansanii waggaa 23 bara hooggansa isaanii dippiloomaasii waraanaan hooggananii walitti gaffuun aree lafa jira seenaanii lubbuu namaa yoon fixe inni miliyonaani shororkeessanuun jette har'a kun addunyaanii maalirra dhaabbataniiti maaltu jira ragaanii dubbiin tun eenyuun fakkaatti sila har'a la'allaanii eenyuun jedhamuu qaba jechi kun faallaasani gaafa rasuulli aangoorra jiran namni dhume waraanaanii walii galatti nama 735 waggaa 23 ta'uu wajjin kan isaan hooggananii kaafira muslimarra ayyisunuu gara lamaanii mootummaa addunyaa guutuu ta'uu wajjin isaanii akkana biyya bulchaa hooggansi bilchaataanii addunyaa guutuun isaa biyyuma takka yoo laaltanii qaroomaarraa kana walii yoo madaaltanii wama biyya keenya keessa ta'e si yaadachiisanii eeltiraa fi Itoophiyaa gidduutti namni dhume waraanaanii nama 70,000 ol akka jedhu seenaanii 770,000 wal bira yoo laaltanii akka addunyaa guutuutti ammoo yoo madaaltanii miliyoona 100 lakkaa'ama lubbuun isaan hobbaasanii mee dhugama dubbadhaa eenyu shororkeessaanii eenyu hayyuun siyaasaa biyya bulche obsaanii kan ammoo lafa kaayuu dandeenya ragaadhaanii lola addunyaa tokkoffaa keessatti namni dhume waraanaanii miliyoona 40 akka jedhu seenaanii lola addunyaa lammaffaa keessatti dachaasanii nama miliyoona 70 haga miliyoona 85 waggaa 4 keessatti lafa barbadeessanii kunis sababni ta'ee sochiinaalee jarmanii amantii babal'ifachuudhaaf addunyaa irratti humnaanii qabeenya namaa saamuuf ammallee gama kaaniin abbootiin irree awurooppaa ka'an wal gurmeessanii beeytan bara kulanii jala turte addunyaanii koloniyaal riivalaris of yuurooppiyaan paawursi jechuudhaanii humnaan nama gabroomsu irra wal dorgomanii biyyoonni 7 awurooppaa koloniin beekamanii ingilizii faransaa beeljiyeemiif jarmanii ispeenii fi poorchugaal ammallee xaaliyaaniin bara liibiyaan lolan bara umar muktaar sanii leenca gammoojjiisaniis gaafa san ajjeesanii ingiliz adda dureen birtish jedhamuudhaanii zasanni barseeti soonza birtish impaayir jedhama bara isaanii aduun hin dhiitu jedhama oonza birtish koloni jechuun bahaa dhihatti addunyaa gabroomsanii biyyoonni afrikaa hedduun harka kolonii isaanii akkasuma kolonii jala turte ameerikaanii yeroo afrikaa guyyaa achi ammoo halkanii biyya aduu wal faallaa dhiitu afrikaaf ameerikaanii al tokkotti kolonii birtish jala gallaani kanaaf aduun hin dhiitu jedhama oonza birtish kolonii walumaa gala seenaa addunyaa kana laallaanii sirna nabi muhammadiin wal biran madaalaanii hin jiru mirgi dhala namaaf isaan nurra laatanii eenyu akka fixe agartarree lubbuu miliyeenaanii mee dhugama dubbadhaa eenyu shororkeessaanii eenyu hayyuun siyaasaa biyya bulcha obsaanii seenaa turii maal qabnaa maaliif nu xureessanii maal balleessee muslimaa lafarraa balleessanii akka guutuu addunyaatti har'a karoorri isaanii lafarraa nu balleessuudha tasuma sanyiidhaanii biliyeena 2 tuqaa waygeenaree baay'innaani 1/3 addunyaa kanaa tarra islaamni addunyaa bareedduu tana diiganii tamijaaruu deemanii ummata addunyaa dursee kaleessa qaroomaanii
saabjekti makamiinu usuun undurgomanii jarri kun hinjifachuu miti dirreen isaan oolaniif dirreen oolle addaan fageenyi akka guyyaa halkanii jiraatu gaduu bayaa duugadiin bayanii qabaannu seenaa badaa meenu tasaafidanii jarri nu haqa beekaatuma argaa didanii akka gaaritti beeku haqa ta'uu islaamni ragaa meeqatu jira barraa'ee harka isaaniin akka fakkeenya yoo laalle keessaa qabatamaani Harvard University recognizes Quran jedhaati barreessaati seenaa googiliidhaani mana barnoota guddaa har'a qabdu addunyaani bakka Obaamaan faati irraa eebbifamanii bara 1817 hundeeffame akka jedhu seenaani waggaa 202 dura yoo ibsine herregaani Ameerikaa keessatti argama biyya mootummoota wal ta'anii mana barnootaa turaadha cimaadha beekumsaanis asirra kalaalaan ruun imaammata seeraanii manneen barnootaa kitaaba fakaltii seeraa walitti qabachuun beekamanii bara 2015 qorannoo geggeessaniin yaadota baay'ee 150 ol ta'u walitti qabanii hojjettoota barattoonni hundinuu gargaraanii kitaaba gargaraa fidan hunduu karaa karaanii imaammata as durattiin bulte addunyaanii seera dhihaate keessaa hunda hinjifataanii qur'aana tahee argame galanni karahmaanii suuraan isaa aayaata 135 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ibsa seenaa keessatti jechuudhaan maxxansanii balbala yuunivarsiitichaa fuuldura barreessanii Harvard University yoo asii ol seentani laalaa jira qur'aanni taa'ee barreeffamaanii seera haqaa ilma namaaf furmaataa ta'uudhaanii moggaasan ibsa haqaa olaanaa jechuudhaani maalirra dhaabbataniiti maaltu jira ragaanii keeyyata kanaa kallattiidhaan laallaanii yaa warra natti amantan jedha rabbiin guddaani jidduu ilma namaatti murtii kennaa haqaani lubbuu keessanis ta'uu takka ofirra keessanii faqa irraan dabinaa hidda dhiiga alaaltanii yookaa tokko hiyyeessa kaan ammoo qabeenyaani gama dunyaa laalinaa murtii kennaa haqaani anatu hunda caala jedha rabbiin guddaani na sodaadhaa haqqummaan murteessaa jidduu isaanii kanaaf dursa kennaniif waan caaleef seera hundaa bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa si kadhanne yaa rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa waan keenya ta'e miti kakkana bareechifnu bareeda bareechise gaafa filheenuu kennu amma bakka jalqaba kaanitti yoo deebinu imaammata dubbanne imaama biraan dhiifnu seenaan garba addunyaati silaa waraabne hin fixnu haga simbirti bishaan facaaftu kan nuti irraa himnu seenaa hooggansa nabi Muhammad mee irraa gadaafuunu guyyaa tokko jiraannu saqa himne haa duunu haa qalallabaa du'uun du'aa miti jireenya addaa bakka yaanni nu geesse hawwee